Jirra jirtuu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii hordoftoota keenya nu nagaa keenya galata waaqayyoo haala kanaan hojii keenya xumuradnee jirra jechuudha. Kushiinaan kiyya hin bareedume yaa jamaa meen alaalaa isiniin jedha. Lanni waaqafaa ta'u Nomo haala kanaan kanarra geenyee jirra. Horoonni gaafii garagaraattis na gaafattan jirtu jechuudha. Egaa gaafii keessan immoo bakkuma tokkotti viidiyoo isiniif hojjennee isinii deebisuu ni dandeenya. Akkasumas immoo keessanis gaafii waan isinitti ta'e isinii deebisna jechuudha. Keessattuu koomentii irratti warroota gaafii koomentii dhedheeraa nuu barreessaniif gaafii isinii deebisna isiniin jecha. Asumarrani warroonni immoo mana kana haaraa taatan subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kana fakkaataa gannis kinoo nuuf deebi'ee jira. Mana keenya saala kanaan xumuranne amma immoo lixxifiisa jedhamu san qofa ta'e jechuudha. Laxxafna hillansannaa isa san hundumaa waliin laalla. Egaa gaafii garagaraa na gaafattaniirtu gaafii saniif immoo deebisanii qabadhee naan dhufa jechuudha. Video si aanutti jechuudha. Har'aaf immoo kana fakkaatamee baay'ee bareeda. Naannoon kee baay'ee bareeda namatti tola. Eessa jiraattaa? Warreen naan jettanis immoo ani Asallaadha jechuudha. Duusha karaa Duunaa jechuudha. Achidha jechuudha. Warreen beektan irra caalaan warroon shamarran biyya Arabaa jiran achumatti kan lafa bitatanii achumatti kan manas bitatanii baay'ee jechuudha. Kanaafuu isiniin jechuun jaaladha. Iddoon kiyya kana baay'ee bareeda baay'ee bal'aadha. Amma immoo namni seeraan baay'inaan namni hin galle garuu immoo galaa jiru jechuudha. Yeroo nanas galuu mana namna lama qofatu as jira amma garuu galaa jiru jechuudha. Ji'a afurmoo akkas ergaasitti gallee kaayisinis kan beektani garuu erga isaanii waa baay'ee fooyya'ee jechuudha. Waan tokko gaafa dura fakkeenyaaf tuffachuu dandeenya. Maaliif kana isinii kaase namoonni hedduun duraan iddoo kana tuffatanii yookaan immoo kun baadiyyaadha qarqara magaalatii waan nuuf hin godhu waan nuuf hin qabu jedhanii yookaan immoo itti bushaayee jechuudha kan baatanii deeman. Arrammootu jechuudha yeroo san bara akkana ture yeroo san iddoon kun baadiyyaa wayii ture. Midhaan faca'ee jira ture. Nama akkanaatiin maaliif asitti bittanii jedhanii namoonni baay'ee dinqisiifatu jechuudha. Bootaa kana yookaan iddoo kana baay'ee nama dinqisiisas immoo namni baay'een bitee yeroodhaan iddoo ofii qabachaa jira jechuudha. Waa'ee diigamuu manaatiinis wal qabatee mootummaan kaasaa hin kennine warreen jettan jechuudha. Mee guyyaa tokko jechuudha siniif kaasee yookaan immoo viidiyoo siniif godhee sinii erguu nan danda'a jechuudha. Warroota keessa jiraatan warroota bakka bultii hin qabne sinii eegalee warri hun amma buleettiin kiyyaa gaafii kana na gaafattee yookaan yaada kana dhiyeessite biyya Arabaa jirti natti fakkaata. Akkas natti fakkaata buleettii kiyyaa. Garuu immoo warroota keessa jiraatanii bakka jiraatan hin qabne kan manni irratti diigame kaasaa osoo hin ta'in mana qabalee jedhame yookaan isa siniif suuraa kaasee viidiyoo irratti hojjechuutii nan danda'a jechuudha. Kana immoo qabatamaa waan ija kootiin argee fi warreen mana isaanii irraa karaarraa buqqa'ee fi akkasuma iddoo jiraatu warreen hin qabnee fi mootummaan mana ofii isaati mana isaa ijaarame jechuudha. Sallaa keessatti ijaarame warroonni beektan jechuudha. Qeeraa harree yookaan qeeraa jedhama. Qeeraa harreeti bakka chaayinoonni harree itti qalan yookaan ani akkas jedhani garuu keessa seeneen beeku warshaa harree isaa gaditti jechuudha. Manneen qorqoorroodhaan ijaaraman hundi isaa jechuudha haga girgiddaadhaan bahu gubbaa kaasee haga jalaa qorqoorroodha jechuudha. Girgiddaanis qorqoorroodhaan rukutame akkasumas immoo
gubbaanis qorqorroodhaan rukutame namoonni bakka jiraatan dhaban manni isaanii kan irraa diggame achitti galanii isiniin jedha. Kun immoo waan qabatamaan ani argeedha. Kanaaf iddoo akkasiisa yoon deeme yoon dhaqe yeroo yaadadhetti isinitti mul'isuu nan danda'a jechuudha. Inni immoo beekuus dandeessu. Biyya keessan keessa wanni isin wallaaltan hin jiru. Hadha biyya keenya keessa biyya adeemne inni wanni nuti wallaallu hin jiru jechuudha. Kana fakkaataa hordoftoota keenya hojiin keenya guyyoota darbanii kana fakkaataa. Isinirraa banne immoo gaafiilee keessaniif isinitti deddeebina akkasumas akka duraanitti piraankii keenya isin hojjenna waan isinirraa barbaadan hundumaa akkasumas waan hundumaa jechuudha. Waan ofii keenya barbaannis ta'ee waan isin barbaadan akkuma duraanitti deebinee isin hojjenna isinin jenna. Har'aaf kana fakkaata. Odeeffannoo qabnus kanuma jechuudha. Akkuma argitan namoonni baay'een keessan mana maal gochaa kanuma duraa hin xumurattu dhiifama nuuf godhi garuu yoo dogoggorre jettanii namni tokko waa tokko hoo namaan jedhu dogoggoraa fi miti jechuudha. Dadhabuu danda'u yaada na fudhadha dadhabu immoo kiyyumatu naa ta'a jedhee nan dhiisa jechuudha. Kun immoo yaada namaa kennu irratti dhiifama yoo dogoggore hin jedhina. Yoo arraba ta'e inni namni dhiifama kan gaafatu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni nama arrabsan dhiifama nama hin gaafatani. Kanaafuu dhiifama hin barbaachisu waanuma jiru garuu immoo akkuma argitan jechuudha. Mee gara naalaalaa hubadhaatoo karaa maskootii kana abiddi jechuudha asiin aarrisaa karaa fooddaana jalaa balleesse jechuudha. Kanaafan mana isaa kana jechuudha mana itti hojjetadhu mana eelee itti hojjetadhu jechuudha. Isa sanii kunii argitanii baay'ee bareedammoo wal bira akkasiin isiniin jedha. Warreen Waaqayyo si haa gargaaru jabaadhu baga Waaqayyo si gargaaree naan jettan ulfaadhaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Kana fakkaata urufni keenya kana baay'ee bareeda jechuudha. Iddoo nama hin dabbarreedha. Kana fakkaata hordoftoota keenya. Obboleettiin keenya tokko gaafii koomensii bal'aa nu gaafattee jirti. Innis maadha? Lafa kaaree meetirii 200 qaba ture. Meeqatu luukii meeqa irratti ijaarina gahaa kan jette akkasumas immoo maallaqa haganaanan qabaa akkam godha jette koomentii nu barreessite jechuudha. Irratti eegaluuf isna sodaadhe jette. Egaa yeroo ammaa kanatti waa baay'ee nama rakkisa. Awoo maallaqa ol keenye waan tokkoon hojjenna boru jennee maallaqa san bu'aa malee gaafa ol keenye gaafa immoo waan sana godhachuu barbaannu overuma ta'aa deema jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan waddadaa wanti hundi jechuudha. Overii ta'aa waan deemuufi kana bal'inaan viidiyoo isiniif qabannee dhufna hundi keessanuu akka irraa barattan warroonni maallaqa ol keessatti qabdan jechuudha. Osoo hojii qabdanuu fakkeenyaaf osoo hin hojjetan mana ijaarran lafa bitan jettanii too maallaqa kan teessista yoo kan jiraattan ta'e bal'inaan viidiyoo isiniif qabannee dhufnaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaataa gaafii keessan bakkuma tokkotti isinii deebisuudhaaf baay'isawee akka hundumaafuu barumsa ta'utti warroon immoo yuutuubii nutti himee akkamitti banattee warri jettan ani keessa gadi bu'ee kana isiniin jechuu tariitii kiyya sun dogoggora ta'uu danda'a. Ani barsiistuu yuutuubii osoo hin ta'in barattuudhaanis baradheetuma banatu waan ta'eef isinis warroota yuutuubii banan jala barsiisan jala Abdullaappee jira, Oromaan jira, namoonni hedduun jechuudha yuutuubii barsiisuu. Yuutuubii yoo banachuu barbaadan haala saniin banattanii hojjechuu monetaayizii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa amma yeroo ammaa kana haala salphaadhaan monetaayizii godhachuun hin danda'ama jechuudha. yuutuubii liivii hidhaan
Kanaafuu yeroo achi jirtan kana isin wayyuun ooluu natti fakkaata. Kanaafuu yeroo boqonnaa keessanii haala sanii fayyadamuu hin dandeessu. Deebana.